Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii har'a wanti isin qabadhee dhufe waan jabaate wanta jabaa kunis maali yoo jettanii ajjin samoona kana akka chaanala kiyya jedhee dhufe mataan dhukkubsaa oolu quba qabdan jedhee yaada maali fi kanin kaameraa kee wadhu san argitan malee kan biraallee hin argine jechuudha kan kaameraa booda ammoo in caala jechuudha maaliif gisee tokko kaameraa kee wachuuf hin qaqqabu yookiin akkuma tasaa dhufaa akkasin isiniin jedha guyyaa hunda dhufeetu chaanalli kiyyameerre akka waan natti kennatee guyyaa hunda dhufee chaanalli kiyyameerre naan jechaa oola jechuudha chaanala isaa anatti miti kan kenne takkaa natti kennenne faayoodha kan itti kennatte faayoon immoo dur na bira jirti amma na biraa kuttee jirti jechuudha na bira hin jirtu jechuudha har'a immoo faayoon sagalee isiniin jedha faayoon har'a sagalee na ergiteetu durna jalaan dubbattu jechuudha sagalee yoon ergeef illee na jalaan dubbattu yoon dawwalees illee na jalaan kaastu jechuudha har'a immoo fishiitiin sagalee na ergitee daa'ima keeyyee fudhachuudhaaf hin deeme yoo rabbi sodaadhee dhiisee malee fuudhi je'ellee intala warrollaa keetii sanallee ergee ture jettee akka ishiin ergite immoo nan beekaa jechuudha durayyuu nan beekaa rabbumatu isaan harkatti qabe malee ishiin akka ishiitiif hin dhiisne jechuudha akka yaaddeef hin mijaa'inneef malee kanaaf hafee malee kanaaf daa'imni kiyyaaftee malee silaatoo mijaateef iyyuu fuutee deemti jedha amma immoo faayoon karaarra jira deemuuf qophaa'ee jira jettee sagalee na ergitee chaanala jiillee namatti kennee deemee ani deemee jira asii deemee jira karaarra jira naan jettee sagalee na ergite jechuudha chaanala ajji immoo fuutee hin deemne jechuudha maaliif ollaa keenya tokko namitti tokkotu godinyaa ishiitu jira ishii bira keessee kuttee jechuudha achii fuudhiitii chaanala isaa itti kennii wanti nama manaan godhuu akkasiin akka saatii miti akka rabbiitiif hin kaa'e maaliif waan nama yoon fuudhee deeme bahaaratti hin deemaa lubbuu kiyyaa nun hangalaaf hin galuun beeku kanaafuu achi kaa'ee fi deemee fuudhiitii itti kennisillee rakkisuun barbaadu jettee waan akkasii jette jechuudha daa'ima keessa immoo yaadeetanii rabbuma sodaadhee dhiisee deemee ofiifuu bahaaratti hin deemaa namni bahaaratti deemu immoo waan badaan hojjetu jedheetan dhiisee deemee naan jettee sagalee na ergite jechuudha akkasiin isiniin jedha angaatullee ergee ture akka daa'ima si jalaa fuute natti fidduu innaati mana hin jirre heegdee akka fuute natti fidduu ergeetan ture kanaafuu rabbuma sodaadhee dhiisee immoo jettee sagalee na ergite jechuudha rabbiin immoo kan hundayyuu ani yaadeen turre isaanumatu ofuma isaanii godhanii bukeessanii ka'anii afaanii baafatu jechuudha godheeraa numatti ergee anumatu daa'ima fuudhii fidi je'eenii jetteetu dhuguma dubbattee jechuudha rafaayoon dhuguma natti himtee jechuudha chaanala jiillee fudhadheen deemu maaliif bahaaratti waan deemuufi wanti nama miidha malee bareeda miti jettee achi fuudhiitii itti kenni naan jette akkasiin isiniin jedha kanaafuu waan ishiin naan jette sagalee na ergite sagaluma ishiin na ergite kana isin dhageessisaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaaltu akkam nagaa akheetii fayyaa jirta akkuma beektu karaan deemaasi karaan jira saniif ani waan nama sagalee kana si qabu jiruuf illee yuutuuba hajji kana bira jiru ni beekta yuutuuba isaa akkam fedhallee godhuun hin danda'a akka nama takkaatti fedhu gurguradhee fedhu naani akkam fedhallee godhuun hin danda'a jechuudha yuutuuba isaati bas garuu ani waan namarraa hajaan qabu waan namaatis hin barbaadu haqa isaati yuutuubni haa isaati jechuudha hin barbaadu anas nannushiifuu bahara kana bishaan bahara deemu jira jechuudha bishaan bahara kana dabruu kiyyaa fi dabruu dhabuu kiyyaa kabeeku rabbumaa jechuudha waan kana ta'ee fi yuutuuba hajjiin hin deebisaafanii yuutuuba fuudhii deebisiif akka namaatiin silaa waan deebisuuf jechuu akka inni na godhee birritti yaa hunda narraa fudhate sini waan deebisuuf jechuudha silaa akkanuma isaa kana gurguradhee waan inni narraa fudhate hunda deeffadha jechuudha yuutuubuma isaa kana gurgure bas dhiisi akka namaa ilaaluun gizee takka gaarii miti saniifuu nama deebisiifati fuudhii deebisiif bakka jiruu sittiin hima jechuudha bakka jiruu wanta irraa fuuta mucattii Faaximaa jaamti san tollaa keenya jirtu san jechuudha isii biraan kaayee biraa deema jechuudha ani yuutuuba achi fuudhii kannii fi ati ammoo akka ati harakaata gootuun silaa dhugaa dubbachuudhaaf nama
Silaa waamuma yaani waamuma namni nama godhanii jechuudha. Akka kiyyaatti silaa walirraa waa kafalachuun illee akka namaatti bareeda. Garuu akka rabbiitiin yaani hin taatu jechuudha. Maaliif kaan nama dhiigee si baasee aannan na baasii takkaa jira jechuudha jira. San jecha kana namaan dhagahee akka ati harakaati gootee ana kijibduu gootee ana badii hunda ana gootee ana mataa waa balleessite gootee kanaan jechuudha. Silaan daa'ima kan kee galgala galmarraa na eebbisanillee fuudhee deemuun hin wallaalle. Garuu ani sharrii akkasii yaadu hin barbaadu illee hin yaadu jechuudha. Duraanis sharrii yaadeen beeku alhamdulillah. Saniifuu mungkin isin jechuudha atumarraa huta akka waan badii yaade yookaan waan hammeenyaaf waa godhe isiniif fakkaachuu danda'a malee anta akka sharrii sitti illee yaadeen beeku. Garuu akka sharrii naa yaadduuf akka ati hammeenya kiyya kufuu kiyya feetuuf jechuudha. Silaa ilmoo tanteetanaa fuudhee deemaanan nam tokko ka maqaan akkaasullee jiru karaa kanatti ilmoo Oromooti jechuudha. Ilmoo Oromoo namni maqaan akkaasun jiru jechuudha. Intarneetii ejee fuudhuun hin danda'e jechuudha karaa kanatti. Saniif silaa fuudhuu barbaadeen hin fuudha. Bas bahara deema jira. Tarabbiin beekanii amma niin deemaa kiyya malee akka anti gahuu fi akka anti achi deemullee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Saniifuu dhugaa dubbachuuf khayirama wanti hundinuu yoo hammeenya biraa garaa keessaa naa qabaattillee dhiifama naa godhi. Yoo nammoo akka tasaa si durallee yaani beekeellee beekuun dhabattillee si miidhee jiraadillee dhiifama naa godheeti. Akka namaa ta'uun gaarii miti. Akka keetiin laalu ani yoomillee akka keetiin laalu an dhiifama si godhee jira gama kiyyaanii waa hundaafuu dhiifama si godhee jira. Osoo dhiifama si godhuu baadde immoo akka waan fedhe si godhuu dandeenya ture dhugaa dubbachuudhaafi. Yaani akka nama takkaatti amma booda waa si godha jechuutu hin jira. Amma deema inni karaa jira. Bas osoo barbaade jechuu kiyya osoo barbaade osoo si miidhuu barbaade karaa hedduudhaan si miidhuu dandeenya ture jechuudha. Waan kana ta'eefi wanti hundinuu namoota akkatti fakkaatetti haa fudhatu hajjiin saniis jechuudha gurbichi saniis waan inni na godhe inumaa tun irraan fudhu umrii kiyyaayyuu rabbiin jazaasaa haa kafaluufi islaan namni gaafa miidhame miidhaa san raawwahuma barata malee umaa miti. Miidhaan namni nama midhee waahuma nama barsiisti. Yookaan akkuma nama amanne yookaan akkuma yaani waa hedduu nama barsiiste jechuudha miidhaan namni nama miidhee. Sanii fi miidhaan hajji namni dallee anaaf akka mana barumsaati akka barnootaati jechuudha. Rakkoon qabu. Kaati nagootillee yookaan kaati hammeenya naaf yaaddillee yookaan kaati badduu gootee na laaltillee caaltu baana. Akka badduutti na laaltillee kuma sanis waamana barsiisee malee waan takkallee kanarraa irratti hin jiru alhamdulillah. Fayyaa kiyya guutuun biyya galu jira jechuudha osoo waan birallee hin qabaanne. Fayyaa guutuun alhamdulillah galab deema jechuudha. Saniifuu akkasii nageenyaa tura nageetti yuutuba hajjiillee deebisiif siinjaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u carraa gaarii isiniif haa ta'u injaanshaa. Waan ishiin jettu argitanii dhageessanii jirtanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa silaa akka isheetiif daa'ima fuutee deemtetti jechuuf maaliif omatti mijoofne malee silaa fuutee dhuma deemuu yaada qabdu jechuudha faayooni akkuma jaartii hajji kan duraa sana na godhuuf deemtee yoo jechuudha faayoon garuu itti mijoofne jechuudha garuu yaadni ishee milkoofneef jechuudha milkaa'uu fi dinnaani isheen ofanuma isheetiin uma dubbatti jechuudha angaasu sitti ergee fuudhii fidina jedheeni akkasitti dhiisee booda immoo yaada kaasee dhiisee ishillee itti mijaa'uu didee nama harkatti qabee maal jettee sagalee ishillee hunda sin dhageessisne jechuudha. Kanaaf hin dhiisee deemee akkasiin jedhaa siif milkoofne malee ati waan dhiistee deemte hin qabdu jechuudha. Osoo si milkaa'ee ati fuuteetuma deemtaaniyyuu jechuudha. Garuu rabbiin kan si harkatti qabee kan si milkeessine rabbii kootiif galata galcha rabbii koo galateeffadha. An kanuman jedha jechuudha. An silaallee sin arrabsaa maaliif nama karaa deemu arrabsanii ani garuu du'aa ishee godha jechuudha. Nagaan galii rabbiin nagaadhaan maatii keetti isaa galchuun sin jedha akkati yaadeen miti garuu rabbii dhumatu naa baasee daa'ima kiyyallee rabbii dhumatu haadha ishee gizee meeqan boochisee na biratti hambisee jechuudha. Ati immoo nagaan galii sin jedha hordoftoonni kiyyallee nagaan galii jedhaaniiti du'aa godhaafi anallee du'aa naa godhan isiniin jedha akkasin isiniin jedha faayollee du'aa godhaafi maaliif namni hin dogoggora waan ta'eef ishiinillee dogoggorteetti
ishillee du'aa godhaan allee du'aa godhaan illee daatti deemaa jira waan ta'eef du'aa nu lachuuf nu godhaan isiniin jedha. Rabbu waan balleessaa ol hundayyuu nu dhiisa waan ta'eef nutis walii dhiisuu qabna. Kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura.